Talaga garana maraftu Qadir Martuutiin barreeffamte. Ani jireenya sobaa kana jiraachuuf dhiphadhee hin beeku. Anaafi abbaan koo jireenya akka namaa osoo hin taane baay'ee kan namaatiin amma dachii samii gargar fagaata. Anaafi abbaan koo jireenya qabsoo waan ta'eef ansoolaa fi giddinimsii uffachaa hin dabarsine. Waggaa baay'ee waggaa 25 madaabaraa fi dooniyaa uffachaa rafaa waliin dabarsine. Jaalala dhugaa gammachuu dhugaa jechuun isa kana namuu ni beeka. Abbaan koo haadha malee waan na guddiseef galata guddaa qaba. Namni dhiirri guddise dhiira ta'a miire. Ani ansoolaa caalaa dooniyaa fi madaabaraa uffadhee rafuun baay'ee na gammachiisa. Har'aas yoo ta'e isumaatu natti rakkoo dinagdee miti. Yoo akkas ta'e siree warqee gubbaa rafuu anaaf baay'ee salphaadha. Garuu natti hin tolu malee. Yaa abbaa koo kanatti kana lawana sumaaf dabartii bareedaaf Dhugumatti Qadir Martuudha waan kana maaliif akka barreesse namoota garii hin galuuf ta'uu danda'a. Ani garuu akka mataa kiyyatti dhugumaan abbaan Qadir Martuu akkatti irraanfatamuun hedduu takka waan garaa nama nyaatudha. Abbaan Qadir Martuudha qabsaa'aa ganamaa kan roga aartiitiin akka malee qabsaa'aa turedha. Keessumatti siidaa Calii Calaqqoo fi aanolee keessatti gahee guddaa nama qabudha. Nama qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa akkatti taphate kana har'a akkatti dagatamuun gumaanuu waan garaa nama nyaatu. Asumaanoo bilis abbaa Qadir Martuu haa yaadannuu fi galatooma.